Har'a dhimmoota lamaan isin qabadee dhufe dhimmi lamaan sun inni kuullee yookiin immoo tuyyuu ilillii jechuudha. Kuulleen amantaa ortodoksii qabatte kuulleen qomsi isii inni kuulleen musliima moo kiristaana moo inni kuulleen ortodoksiidha moo waaqeffataadha. Kuulleen inni kuulleen sim jettee amantaa hin beekne amantaa hin beekne keessa galtee yookiin immoo amantaa islaamummaa kan beekne keessa galtees yookiin immoo mazmuuree dhaggeeffachuu maal jechuu bool fuutaafachuu. Akkasuma waa'ee intala ilillii jedhamtu muutu ililliin bahaaree akka nama cuunfattee harkatti qabattuutti itti cafarte jechuudha. Haasa isiisan keessatti baay'ee kan nama jibbisiisu dirqiidhaan bahaaretti heerumuu barbaaddi. Ililliin haasofni isiin haasotte gonkumaayyuu safuu cabsaa waan aadaa Oromoo keessa hin jirre keessaa isa tokkodha. Nafuu taa'anii haadha manaa keetti bakka injiraa miti waan akkasii jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akka nagaa keessanii fayyadamanii warroonni subscribe godhe warroonni sharing godhes like godhe comment kenni yaada keessan ibsadha. Manni keenya banaan jira. Ahlan sahlan isin jennee jira. Viidiyoo nuti isin qabannu yeroo hundumaa inshallah viidiyoo bareedduu ta'uu dandeetti. Nu obsaa nu of qolchaasan jecha warroon nama maatii chaanaalii keessa subscribe gootanii ol guddisaa jirtan hedduu takka galatooma ulfaadha. Takkas taatu lamas taatu nama kamuyyuu nama hordofu nan galateeffadha. Galata guddaa nama bira qabdan isin jechuu barbaada. Dhimma irra waliin haasa'uu dhufne dhimma waa'ee kuullee ilillii baharii akkasuma fatee irraa haasa'uu dhufne. Ani kan jedhu kuulleen amantaan isii maali? Kuullee jechuun amantaan isii maali? Musliima moo ortodoksii moo waaqeffataa moo maali? Kuullee taan isii maali? Akkasuma intalli ilillii jedhamtu immoo bahaaree akka nama abbaa manaa isii ta'ee yookiin immoo akka nama duraa wajjin heerumtee jirtu afaanota hin taane bahaariin kuulleen ililliidhaan deebii cimaa deebisee jechuudha. Deebiin cimaan isii dha arraba dheerattaa ani kanaa si dhiisee waggaa 3 dura yani bara 2020 bara 2020 wal jaalatanii wanna bara 2020 deebiftee kaafte jechuudha lalle. Dubartiin takka yeroo dhiira tokkotti dhiyaatu barbaaddu yeroo dhiira tokko jaalachuu barbaaddu afaan dheeratu hin qabdu yeroo abbaa manaa isiitiif ka barbaadu ta'e inni bahaariin deebiin cimaan isii deebise ani Fatiyaan jaaladhan kabaja ani kara kiyyan bahe bilbila kee irratti okeennayin karaan deemumteemi bakkaan taa'um taa'anii jedhe isin immoo dirqama na fuudhuu qabda laa leekirabbii keessottaa akkamitti si fuudhu. Dhiirri tokko dubartii takka hoo hin jaalanne maa bareeddii miti dachii yoo jalatti bareeddi dhiirri dubartii tokkoffaa dubartii dhiirri jaalattu dubartii amala qabduu fi dubartii imaana qabdu dubartii obsa qabdu. Maaliif waan hundaan obsitee jechuudha. Amalli isii immoo fira isii maatii isii ollaa isii ganda isii horata. Dubartii jechuun dubartii akkasiiti. Mushti akka ta'eetii tana araba dheerattu tanamte obboleettii xiyyaatti intala dubartiiti akka nama bahaariin harka kiyyuu hin jaalatte malee ati harkaan hin galanne mana namaa keessa teettee immoo gaafa ol kaatee dubartii jabduu namni hundi jaalatu tana gaafa qeetu gaafa arrabsitu gaafa haga qottee tanatti isin duban inni siin jedhee jira anumaan sii jedhin qabu ani murteessin jiru murtee mataa keetii tokkoffaa ati bahaarii otoo hin taanetti dhiiruma kamittuu gaafa dhiyaattu ati amala qabaachuu qabda. Fakkeenyaaf waa'ee dachee qaadhimaa keessa tura. Waa'ee dachaas dachee qaadhimaa keessa tura dubbanne. Inni amala qabu badaadhaa jettaan jechuudha. Dhiirri yoo amala qabaate eenyutu bolfata? Dubartiitu bolfata. Dhiira amala qabu jechuudha. Yoo inni amala qabu taate dursaa ati amala kee sirreeffadhu. Icciitii kee cimaa bahaariin gadi baasu ati amala hin qabdu. Ati afaan jarjarta. Agartee kanaaf jechuudha obboleettii xiyyaa ilillii yoo viidiyoo tana akka tasaa ka dhaggeeffatu taate ani gorsi anis gorsu dhiira tokko qabachuuf dirqama sammuu kee bal'atee afaan kee dhibbatu qaba. Maaliif afaan kee dhibbatu afaan hin dheerattu dubartiin obsa qabdi amala qabdi jaalala namaaf qabdi nama tokko bichaan jaalate jaalala abbaa manaa kee tokko jaalala abbaa manaa fi nama kaan garagara jechuudha. Mushoo odoo nama tokko walitti buute odoo ollaa tokko walitti buute balaa hedduutu jaarsa keetti irratti dhufa jechuudha. Odoo ollaa walitti buute balaa hedduutu abbaa manaa keetti dhufa. Kanaafuu amma ililliin maal si gorsi kenna nu si gorsinu amala godhadhu. Inni illee si gorsi jira amala keessa bahaarlee si gorsi jira amala keessa sirreeffadhu. Dubartoonni gamu namoonni amala qabdan amala keessa sirreeffadha.
afaan keessan badhaa sammuu keessan bal'adhaa. Maaliif namni amala qabu bineensa bosonaa jillee seenee hin bula waan ta'eef. Dhiirota amala qabdu immoo dubartiin akka bulchitu gaale. Fatiyaa fakkeenya isinii ta'uu qabdi. Isinii galee kanaaf bahaariin oduu fatiyaan battuu taate sa'antii sakandii takkatti akkas irratti fuudhuu hubata. Garuu moonni salmaan duroonni isa ija amala keetti fi isin jechuu barbaada. Dhimma waa'ee kuulleetitti yoo isin tarre kuulleen amantaa ortodoksii qabatte gara amantaa waaqa tokko jette amanaa ani akkas ta'ee. Isi akka hin sobamne walumaa galatti warroon amantaa biraa hordofudha. Ijoolleen amantaa musliimaa ta'e ijoolleen amantaa ortodoksii ta'e kuulleen gara keenya deebite jettanii akka abdii ittiin godhanne kan isin dhaamuu barbaadu warroon amantaa biraa hordoftanidha. Sababni illee maali yoo jettan kuulleen qoosatti jirti. Kuulleen illee keessa jirti. Kuulleen nama isii maraachaa jira. Kuulleen namni isii maraachi eenyu jettan warroota komati. Ani barka jedhu ijoolleen tiktookaraa kun tiktaakarra kun bakka booda uffata baafattan jechuudha. Booda uffata baafattan qullaa deemtan. Maaliif har'a kuulleen duraan akkam ka turte har'a hoo akkam jirti. Ni taphatti ni kolfiti garuu immoo hojiin isii namallee arrabsitu na fakkaata. Ani garuu baay'een hordofu. Dhugumaan dhibbatti ijoolleen tiktaakaraa kun hordofu. Maaliif yeroo akkasitti itti fayyadamu jechuun hin qabu. Alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin isaaf ganda isaanillee nan dhaabini. Na dhaabdullee immoo adaba natti godhe yaa rabbi. Garuu nan dhaabin jedheetiin ni kadhadha. Kanaaf jechuudha hojjettoota kabajamtoota biyyaa waan isin jechuu barbaadu kuulleen amantaa ortodoksii hin qaban. Mazmuuriin isiin dhageeffatte qoosatti dhageeffatte. Imimmaan isiin bootte mazmuurii irratti hidhame malee dhimmi isiin bootteef dhimma ijoolleen keenya isirratti isii arrabsanii isii miidhan malee kuulleen akkas taatee amantaa san qabattee miti. Kana beeka. Achi keessatti nyaataa qoosaa isin yoo agartan jechuudha. Qoosaa mazmuurii san dhageeffatte jechuudha. Mazmuuriin isii yeroo hedduu sadaffaa nama fakkaata suurii sadaffaa dhageeffatte. Kaan immoo tuyyuu viidiyoo isiin bootte irratti mazmuuriin hidhamee jira. Ijoolleen kiristaanallee warroonni viidiyoo isii irratti mazmuura hiitanii akkas jettan. Isiin ammallee qoosatti jirti. Illikii namoota isii arrabsanii san jirti. Fakkeenyaaf sheekii na jalaa bayi, qeesii na jalaa bayi, jinni na jalaa bayi isiin jirtu. Fakkeenyaaf sheekii waan dhageeffatu dhabee kuullee taa'ee dhageeffata. Hoo jenne sheekii yoo isiin dogongorte gara kanatti deebi'e dogongortee jirta nama arrabsin amantaa kanatti deebi'e yoo bu'edha. Sheekiin kanaaf isii jala taa'a malee yookaan immoo dhimma biraatti isii caffartu dhageeffatu isii sirba baaftu dhageeffatu sheekiin kamuu isii jala taa'u. Kun maa inni kuulleen kana godhaa jirtu dhimmi isii kuulleen kana godhaa jirtu illikii namoonni keenya yeroo ammaa kana koomantiidhaan liivii isii seentu irratti arrabsa. Ani ka jedhu warroonni nama arrabsa. Kuni ni maal argattan? Namoota jabaadha malee bari ijoollee tokko sammuu isaanii walitti fiduun ni maraachitu. Ani barhum isi bichaa nagarra na warraa hin gizee tokko takkatu dhufee na arrabse. Namoota deddeebi'anii na arrabsan. Wallaahi azim jechuudha. Arraba duudde kutu na arrabsite. Duudde kan agartan xiqqoo duudde muka kana qixeetti kutu. Maaliif ree? Nama arrabse tokko akka namni sun cimsee itti si goosisu taata malee akka inni duudi si qote san yoo laalte ati kuftu si godha jechuudha. Namni nama arrabsu akka onnee sitti horatu beeke. Onnee sitti horataa beeke. Nama arrabsu san deebii kennu immoo tuyyuu ati nama sanii bootaa kennu jechuudha. Sirriidha. Namoonni koomatee itti ba'a. Koomanti masammaa dubbifte mootu cimtee hojjetti immoo cimtee amala isiisan jijjiirachuu qabdi immoo wanni san deebiftee balleessuu qabdi. Meeqa kamtu jira qullaa isaanii ba'ee, meeqa kamtu jira qilleensarra taa'ee, meeqa kamtu jira kan waa hedduu ta'e. Kun maal agarsiisa? Akka ati maraattee uffata gattee deemtu. Akka ati namummaatti hin deemin, akka ati ilmoo namaan taanetti jalsararame jechuudha. Maaliif ati kalas koomantii sanii dubbiftaa bakka sammuu kee bakka biraa keessa si seena miira keessa galta jechuudha. Ta'uun qabu akkas ta'uun qabdu namni tokko yeroo si arrabsutti
ati namni sun akka onni si tooratu beekta jechuudha. Akka wantoota duraan hojjettu caalaa jabaattee hojjettu yookiin immoo yoo waanuma jirtu sanarratti akka cimtee hojjettu taasisa malee mush akkanumatti maraattee akkanumatti uffata baafattee akkanumatti badee keessa deemte. Bakka tiktookitti dhiisi kaa'ee maraatu manna uffata keetii fi aanaa adii jedhamu manna tiktookissa yoo itti dhiifte si wayya. Bakka amantaa kee fakkeenyaaf amma kuulleen amantaa gara lachittuu homaa irraa wanni beektu hin jiru. Amantaa musliimaallee wanni irraa beektu hin jiru. Amantaa kiristaanaallee wanni irraa beektu hin jiru. Mazmuurii dhageeffattee fakkeenyaaf akka muuziqaa dhageeffattu mazmuuris akkasumatti dhageeffatti. Akkasitti ta'a malee akka amma namni kuulleen amantaa ortodoksii qabattee waa'ee waaqa faasanitti jenna waa'ee waaqa jedha. Waa'ee waaqa maal? Waa'ee waaqa. Waa'ee amantaa ortodoksiin beektu, waa'ee amantaa musliimaan beektu, waa'ee amantaa jinnii oqa zim jetteetuma dhageeffatte jechuudha. Mucaan kun immoo akka dogongorti dhibbumaan dhibbatti. Maaliif illiqii namaa keessa seentee hin qoosti malee isin ammallee amma fakkeenyaaf shahaadaa qabatte ergasii immoo deebitee kaffarte. Bakka annaa dhibaabaa dhugumatti achi cittee as hin jenne as cittee as hin jenne jidduu lafaa kanatti rarraatee jirti jechuudha. Jidduu kanatti rarraatee jirti amma bakka. Isin lafa dhoofni malee rarraatee jirti. Amantaa musliimaatirra hin jirtu, amantaa ortodoksiitirrallee dhibbatti hin jirtu. Viidiyoo isin maxxansuu danda'u. Warroonni viidiyoo isii hordoftan, warroonni isii ilaaltan jechuun viidiyoo ijoollee xixiqqaa gadi dhiisan irratti, ijoollee xixiqqaa gadi dhiisan irratti hoo ilaaltan viidiyoon isii sun akka amantaa ortodoksii hin amannes mul'isa. Dhibbumaan nimatti amantaa kamtu amanaa hin jirtu. Musliimatti amanaa hin jirtu, ortodoksiis amanaa hin jirtu. Amantaan dachii Itoophiyaa jedhamu sanarra jiru amantoota hedduutu jira jechuudha. Sinigalee amma qoosatti jijjiiramaa jira. Amantaan isiin akkasitti sun qoosatti jijjiirama. Kuni wallaahi lazim ani amantaa kamittuu qoosuun hin barbaachisu. Amantaa kiristaanaatis qoosuun hin barbaachisu. Amantaa musliimaattis qoosuun hin barbaachisu. Kuulleen odoo namni waan fedhe isii jedhee arrabse silaa amantaa musliimaa har'a akkana gadi baate. Ani bakka amantaa bakka kanatti amanee jechuu hin dandeenye. Utuu sanittis fakkeenyaaf yoo ortodoksiitti amanuu barbaadde ganaachi deemtee waa hedduu goote jechuudha. Maaliif takka jettee kiristaanaa kaate jechuudha. Akkasii ture amantaan ortodoksii yeroo isaan kiristaanaa fakkeenyaaf ijoolleen biyya ambaateetti kunu an akka beekutu ijoolleen naannoo takka jedhanii waan foon biyya arabaa kana nyaatanii kiristaanaa kaanii ni soomanii maal jetti. Garuu ijoollee mucaa wayii tokko hiriyaa kiyya turte waa'ee akkasii turte. Kuulleen amma amantaa lachuu keessa hin jirtu. Jidduu lafaa jirti hanqattee jechuudha. Kafartee jirti jechuudha. Dhuguma dhibbatti. Mucaan kun maaliif akkas taati? Maal sammuu isii kan akkana gooti? Sammuun isii hagganuma bakka namumaa jedhee banamaa? Otoo baname, otoo kaffarte, otoo amantaa kan jijjiiratu ta'e fatiyaatu. Fatiyaa maashaallah tabaarakalla. Waa hedduu arrabsamee, waa hedduu jedhamee kirooriksii dhugdee waa hedduu taate sammuun isii bal'aadha jechuudha. Guyyaa tokko amantaan jijjiiradha jettee guyyaa tokko mazmuurri dhageeffattee kinoo kana jechuudha. Sammuu bal'achuun akkana. Jaaladhu dhabii arrabsame waan feeti ta'e. Kasi arrabsa barama fakkeenyaaf kanama arrabsu nama kanama arrabsama fakkeenyaaf jechuudha. Namni tokko kanama arrabsu zambi sirraa dhiqqa zambi sirraa har'aa ta'uu si arrabsa jechuudha. Balleessaa keetiin ala. Ati yoo waan balleesse si arrabsa zambi sirraa dhiqama. Mush sim jetteetumaan akkanumatti oluma kaate amantaa kaanii kaa walitti laayixuu miti bira. Wallahi lazim ijoolleen keenya hundi tokko agartee kuni hunda balaa kana hunda ijoolleen duraan hajjabattee uffattee salaattee rabbii si kadhatu kana hunda maaltu godhaa jira tiktookitti godhaa jira. Warroonni tiktookii kottaa garana deebi'a. Ganaadha juttu ni caafidha. Wallahi mee waggaa kana maal ta'aa jira namni waggaa kanarra hammame baranarra hammame. Fakkeenyaaf kuulleen kaleessa dhufte fatiyaa waggaa 4 irra turte tiktookii irra jechuudha. Shirin jenne zanaafataa jettee jiraate jechuudha. Kanaaf asuma viidiyoo isinitti dheeressee jira. Kullee rabbisee haa qajeelchu. Shahadaa qabaddu kullee dogongortee jirta. Kaffartee jirta. Wallahi billahi kaffartee jirta. Kanaaf
shahadaa qabatu. Rabbiin immoo si haqa jechuudha. Amantaa kamittummoo hin qoosin. Amantaa namallee hin tuqin. Amantaa keellee hin tuqin. Amantaa ortodoksiillee, amantaa peenteellee, maalii porsontaallee, mixenne biyyuu jensenillee hin tuqin. Amantaa kamuu tuquun dirqama keetii miti. Ati dirqama sirriitti ta'u amantaa kee hordoftee seeraan qabachuu. Yookiin achi citu yookiin asitu. Ani immoo amantaa keetitti deebi'e. Amantaa namaatti hin qoosin jedhaani. Kanaafuu viidiyoo kee laayik gochuu subscribe gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa. Baay'ee jaalladha. Baay'ee kabajaa. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa yoo yaada qabaattan yaada keessa yoo qeeqa qabaattan qeeqa keessan yoo arraba qabaattan immoo achumatti arraba keessan kaayadhaati. Nagaan naa turaa. Baay'ee jaalladha. Baay'ee kabajaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Bye bye.